السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغنغا ولتي ديبني أن عبد الله سراج. برموني كأن كان هرأك أن رتيت يفتو قبي جباتا رافي قبي لا فعل. برموني كوني أهدوبنا ديبسي. سببني برموني كوني أهدوبنا ديبسيف كومنتي كيسانيرو إلالتي نم هدور أنا كومنتي ناكني غلطوما كومنتي ناكني كيسانيف إسين غلطين فرد. كان إرتي وانتي أني أرج يوجراتي حالي برفما كيساني is very good. Baay'ee gaariidha, baay'ee bareedaadha. Garuu ammoo jabina qubeetii fi laafina qubee irratti rakkina jira. Waan san uf duuba deebi'ee barumsa kana wanti ani eegaleef afaan Oromoodhaa barsiisuudhaaf wanti ani murteesseetiniin hojii kana irratti bobba'eef rakkina kanatuyyi natti mul'ate. In hordofa hayyoota Oromoo yeroo isaa waa barreessanii hordofa. Hedduun keessan koomantii gaggaarii kennitan. Koomantiin isin kennitan baay'ee bareedaadha. Garuu barreeffama qubee irratti jabeessuu, laaffisuu, dheeressuu, gabaabsuu fi sirna tuqaaleetti fayyadamuu irratti rakkinatu jira. So kanaafin eegale waan san waliin irratti mari'annee jijjiira. Afaan kennas waliin guddifna. So gama barmoota kennaatti isin haa deebisu. Koomantiin keessan baay'ee gaariidha. Garuu achi jalatti namoonni waa barreessitan akkuma duratti isiniin jedhetti laafina qubeetii fi jabina qubee irratti hasirreeffattaniif har'a keessa deebii barmoota yeroo dabree irratti xiyyeeffadhe. Mata dureen har'aa silaa hiikaa jechoota afaan Oromoo ture isa kaansil godhee kanarratti deebi'e. Kana sirriitti irratti xiyyeeffadhaa. Please galatooma. Kun qubee laafaadha. Qubee laafaa. Kun ammoo jabaataa jechuudha. Kun amma jabaataadha. Jabaataa. Jabaataa. Kun jabaataadha. Asiinis kunis jabaataadha. Kun jabaataadha. So kana hatu. Okay? Hatu ta hatu. Asitti kan jiru hattuu taan lama taate. Okay. Hattuu. Hatuun waan tokko fudhatu. Okay? Waan tokko nama jalaa fudhatu. Hayyama wanta hin qabne jechuudha. Nama zollomu nama miidhu. Hattuu wanti kuni nama tokkotti waa akeeku agarsiisa. Hattuu maqaa nama tokkooti. Yookaan ammoo exactly maqaa isaa odoo hin tahini fakkeenyaaf amma namoota tokko exactly namni sun hattuu tahuu yoo beeyte badeedha laaltee hiriyaa kan keetii wajjin yoo haasa'aa jiraatte namni kuni hattuudha jetta. Dhaasitti dabalta hattuudha. Kanatti fayyadamuu hin dandeettu gaafa san namni kuni hattuudha jechuu hin dandeettu. Maaliifi jabinni qubee asitti jiruu fi laafinni qubee asitti jiruu jecha san addaan baasa. Yeroo haasoitu haasa'u irratti illee addaan baasa. So inni kuni hatuu dhiifama inni kuni hattuu inni kuni hatuu asitti hin dheerate asittis dheeratee jira. Garaagarummaan jiru kun asirra la. Asirra jira garaagarummaan as gubbaarra jira. As gubbaa jira garaagarummaan. Okay? Kan itti aanu madaa. Kun astee kanatti madda. Okay? Madaa ka jedhu kun asitti hin dheerate. Asitti gabaabate. Garuu wanti jiru astee kanatti tokko. Daa tokkicha. Astee kanatti kan jiru daa lama. Look, astee kanatti tokko. Astee kanatti lama. Kuni jabeenna agarsiisa. Kuni laafina agarsiisa. Yeroo wanta tokko barreessuu barbaadde madda akka seerkaa hin jenne madaa waa'ee dhimma madaadha yoo barreessuu barbaadde madaa madda waa'ee bishaanii yookaan ammoo burqaa barreessuu yoo barbaadde madda jetteetiin hin barreessita. Garaagarummaa kanaatii fi kanaa akka hubattaniif. Okay? Asitti lama ka jedhu lakkoofsa lama. Asitti lammaa maqaa namaati. Astee kanatti
qubee lama jabaatu agarsiisa astee kanarratti jechuudha. Okay? Astee kanatti lama ka jedhu qubee tokko. Qubee lamaan hin taane. Qubee lamaan ka ta'e kun asi. Kanaa fi kana bifa tokkotti itti fayyadamuu hin dandeettu yeroo barreessitu jechuudha. Yeroo barreessitu you cannot use the same place because this one is single. I mean kuni wannaa tokko qaba, singilii tokko qaba, ma asitti ammoo lama qaba. Lama maqaa namaati, asitti lama lakkoofsa lama jechuudha. So kana fakkaata. Okay? Hare wanta tokko hare qulqulleesse. Asitti harree jechuun beeylada manaati. Okay? Astee tanarra jira laa jabinni qubeedhaa bakka kanarra jira. Asitti ammoo laafinni qubeedhaa iddoo kanarra jira jechuudha. Akkanatti barreessa jettee akkanatti yoo fayyadamte hiika gonkumaa si harkaa jijjiira. Gonkumaa hiika ati deemtuuf san si harkaa jijjiira. Addaan baafachuu wanni ati qabdu harree wayita jedhu barreeffamni harreedhaa kun akkamitti? Harree wayita jedhu barreeffamni harree jedhu kun akkamitti? Barraaha jettee xiyyeeffannaadhaa yoo barreessite hiika qaba jechuudha wanti ati barreessite sun. Okay. Karaa daandii. Karaa jechuun daandii. Okay. Karra. Balbala guddaa. Fakkeenyaaf balbala guddaa moonaa horiin keessa jiraatu. Balbala even kana maallee hin jedhama. Itti fayyadamu loqoda naannoo irratti. I mean like akkaataa itti galumsa namni naannoo sana itti fayyadamu irratti. So kun amma asitti karaa ka jedhe kun karaa raan astee tanatti takka. It's game over here. Between arrii kanaa fi arrii kanarratti geemiin ati taphatu qabdu jechuudha. So asitti amma raa lama, asitti raa tokko jechuudha. Karaa. Asitti karra. In dheeratu. Yeroo tokko tokko itti fayyadame irratti akkaataa itti arraba kan keettiiti malee naannoo irratti wanta baay'ee akkasitti xiyyeeffatu miti. So karra. Karra. Arraba kan kee laagaa keessatti hattaa yookaan ammoo tiyyuu bakka kuskussee arraba keessarraa wayita bahu irratti illee wayita darbattu akkasitti hin hima jechuudha arrabni kan kee. Karaa. Okay? Mare wanta tokko ofirra akkanatti wanta fakkeenyaaf amma fe'umaa dheeraa marii yoo jedhan fe'umaan san akka bakka tokko xiqqeessiteetiin qabachuudhaaf akkasii mijatutti marta jechuudha. Maree jechuun hojiidhaan agarsiisa jechuudha. Maree haasawa keessatti manguddoon lama gamaa gamana taa'ee yeroo haasahetti wanta irratti mari'atan tokko gama tokkotti deebisuudhaaf hayyee maarree akkam haa goonuu agarsiisa jechuudha. Waan kan akkam goonaa. Marii nama san irraa barbaadu, dubbii nama waliin haasahaa jiru irraa barbaadu, maarree akkana haa goonu, maarree akkam goona, maarree akkana haa ta'u, murtiis kennuudhaafi yaadas fudhachuu agarsiisa jechuudha. So asitti maal agarsiisa jechuudha? Raan lama bakka kana jirti. Asitti ammoo raan tokkotu jira. Maarree. Okay? Asitti raan lama. Asitti raan tokko jechuudha. Game over here. Asii fi kana irratti kana fakkaata jechuudha. Haalli jabina qubeetii fi laafina qubee xiyyeeffannaa si barbaachisa akka hiika jechaa si harkaa hin jijjiirreef. Okay? Kana fakkaata jechuudha. Hattuu. Madaa. Madda. Lammaa. Harree. Karra. Maarree. Okay? Kuni qubee asirraan kan jiru kuni qubee laafa. Asirraan kan jiru kuni qubee jabaataadha. Okay? Wanti isin amma jidduu kanatti irraa hubachuu qabdan lama ta'uu agarsiisa. Asitee kanattis lama, asitti lama, asitti lama. Okay? Barmoonni keenya kan har'aa kanarratti raawwata. Insha Allah hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadhaa. Please subscribe, comment, like.
galatooma.